kanarra waliin hirmaataa turre baranas sandaran qophii addaa qopheessitanii keessattuu bara kana wanni adda godhu ijoolleen mana barnoota bultii addaa Jalloo Muktaar ijoolleen tiyya jechuudha. Tiyyan jaalamu ijoolleen tiyya sun gaafa ijoollee tiyya sana achi ilaalee argu gammachuun dhagahuun ibsuu barbaada akka waajjira barnoota godina Harargee lixatti. Wanni asirraa baratamuu danda'u hojiin namni xiyyeeffannaatti kannee bakka kufe ilaalee bakka kufaatii isaa ilaalee yoo kan hojjetu ta'ee jijjiiramni akka dhufu gammachiisirraa baratamuu ni danda'ama jechuudha. Maaliif kana kaasa akka godina Harargee lixatti qabxii olaanaa fiduudhaan sadarkaa naannootti namoonni ijoolleen daa'imman maqaa keenya ol kaasan godina keenya waamsisan ijoollee mana barnoota Jalloo Muktaar kan naa galatoonfachuun barbaada. Inni itti aanu ijoolleen tun akkanumatti miti kakaanii qabxii gaarii fidan nama jabaa tokko duuba maaltu jira kaja'u kana laaluun nu barbaachisa jechuudha. Barsiisota keenya keessattuu barsiisonni naannoo mana barnoota Jalloo Muktaariif barsiisaa turtan baga mataa keenya ol nu qabdanii isin jechuu barbaada. Galata guddaatu isiniin malaa jechuudha. Maaliif barsiisonni keenya manneen barnoota baay'ee akka aanaa kanatti qabnus akka godinatti qabnus muuxannoon tokko gammachiisirraa fudhatamuu danda'a jechuudha. Barsiisota godina keenya keessa jiru manneen barnoota godina keenya keessa jiru finneetti muuxannoon tokko asitti aanaa gammachiisirraa akka fudhatamu karoora qabannee jirra jechuudha. Maaliif kana kaasa bara dabrees keessan ture waan ta'eef chaalenjiiwwan garaagaraa ture namoonni ni dandeessanii lakki hin danda'amu jedhu baay'een isaa turee jira. Namoonni hin danda'amu jedhu turee jira garuu immoo humni xiqqaan ni danda'ama jee itti seene sun injifatee gaafa bu'aa isaa kana argu wanni kanarra nama gammachiisu hin jiru jechuudha. Kanaaf ulfaadhaadhaa baga gammaddan.